Akkam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri maatii keenya faaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootanii na faana turtan warri na jajjabeessitan hedduu galatooma. Har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo faayidaalee absuudni nuuf kennu isinii fidee dhufeera. Akkuma hundi keessanitti beektanitti absuudni wantoota mana keenya keessatti mi'eessituudhaaf akkasumas wantoota garagaraaf itti fayyadamnuudha. Garuu isarraan darbee faayidaalee garagaraa hedduu qaba. Absuudni akka jedhamutti du'a malee wantoota maraa fayyisuuf akkasumas yaaluuf baay'ee gargaara jedhani. Absuudni dhibeewwan baay'ee fayyisuuf ittisuuf ni fayyada. Of keessatti kan akka vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B6, calcium, magnesium, sodium akkasumas iron kan jedhaman of keessatti kan qabateedha. Dhibeewwan garagaraa yaaluuf fi ittisuuf ni fayyada. Kanneen keessaa ulfaatina hir'isuuf ni gargaara. Waa yaadachuu ni eda'a. Dhibee sukkaaraaf ittisuuf ni gargaara. Haphina rifeensa keenyaa akkasumas guddina rifeensa keenyaaf ni fayyada. Kana yoo jenne immoo haala qabaatiitiin jechuudha. Isas yoo barbaadan akkaataa inni itti haala qabaatiitiin hojjetamu barbaadan komentii jala naaf kaa'aa isiniif qopheessa. Rifeensa keenyaaf baay'ee tokko bareedaadha absuudni qabaatiin isaa jechuudha. Rifeensa afuunfaa dhume kanneen irraa haphate kanneen fa'aa iddoo inni jirutti akka deebi'uuf nuuf gargaara jechuudha. Kan biraammoo dhukkubbii ilkaanii furuuf ni fayyada. Dhibee dugdaatiif illee ni fayyada jechuudha. Zayitii isaa sana yeroo dugdi dhukkubutti ta'e yeroo kaanis ta'e osoo dibannee bareedaadha jechuudha. Akkasumas fayyummaa onneef ni gargaara. Akkasumas alarjii ta'e saayinasii ittisuuf ni gargaara. Infekshinoota garagaraa bakteeriyoota dhorkuuf ni gargaara. Yeroo qufaannu qabuttis yeroo saniifis nuuf gargaara jechuudha. Haala maankaa shaayii tokkotti shaayii keessa buusuudhaan wajjin dhuguudhaan akkasitti qufaarraallee dafnee akka fayyinnuuf gargaara jechuudha. Kan biraammoo kaansarii ofirraa ittisuuf ni gargaara. Dhukkubbii garaa furuuf illee ni fayyada jechuudha. Faayidaan isaa baay'eedha. Kanneen keessa muraasa isinii fidee dhufeera jechuudha. Kan amma isinitti himaa jiru jechuudha. Umrii malee aarrii nutti ba'uufis ni ta'ata. Viidiyoo sana asiin duratti isiniif hojjadheen ture. Absuudaa fi muuza walitti makuudhaan jechuudha. Akkasumas coconut oil gochuudhaan aarrii umrii malee nutti ba'uuf akka nuuf to'atuu fi akkasumas kan nutti ba'es akka sirriitti nutti hin baa'anneef nu fayyada jechuudha. Fuula keenya umrii malee walitti sunturuuf illee ni fayyada. Kan biraammoo dhibee kintaarotii yaaluuf ni gargaara. Akkasumas dhibee agartuu ni fura. Kan biraammoo gogiinsa garaa ni ittisa. Fayyummaa gogaa keenyaa yookaan xabaasaallee balleessuuf ni fayyada. Dhibee dhiigaa hir'isuuf illee ni fayyada jechuudha. Kan biraammoo dhibee coggaaraa fi mukaawuu cinqii kanneen nurraa hir'isa jechuudha. Amma haala fayyadamiinsa isaa isiniif haa himu. Absuuda haaluma salphaa ta'een qopheessinee itti fayyadamuu ni dandeenya mana keenya keessatti jechuudha. Akkuma salphaatiinis argachuu dandeenya. Zayitii isaa yoo argachuu baannes firee isaa sana akkuma salphaatti nu hunduu mana keenyatti hin arganna jedhee abdiin qaba. Tokkoffaa maankaa shaayii tokko zayitii absuudaa shaayii wajjin walitti maknee dhuguudha jechuudha. Kana ganamas ta'e galgalas ta'e dhuguu yeroo isinitti tole dhuguu ni dandeessu. Lammaffaa maankaa shaayii zayitii absuudaa dammoo wajjin walitti makanii fudhachuudha. Sadaffaan firee absuudaa alashuudha. Kana diqqoo nama baranneef ni ulfaata. Namatti hin tolu. Yeroo zayitii isaa dhabdan garuu carraa waan hin qabneef kanas itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Afuraffaan absuuda bishaaniin danfisnee qorrisiisnee dhuguudha. Shanaffaan immoo akkuma hundi keessanuu itti fayyadamnutti jechuudha. Daabboo fi nyaatawwan adda addaa wajjin walitti maknee fayyadamuu ni dandeenya.
guyyaatti yeroo takka ta'es lamas fudhachuu ni dandeenya. Yeroo takka soo ta'e bareedaadha. Fayyummaa gogaa keenyaa fi immoo zayitii absuudaa fuula keenya dibannee daqiiqaa 15 tursiisnee osoo dhiqannee fuulli keenya umrii malee akka walitti hin sunturreef fuula bareedaa akka nuuf ta'ullee nuuf fayyadaa jechuudha. Gogaa keenyaaf illee harka nu goggoge kanneen faa miila jidduu akkanatti maal jedhama madaa'ee nu hoosisu kanneen faa yoo ta'e infekshinoota garaagaraa kan qabate yoo ta'e sanii osoo dibannee illee isaanillee nu furuuf ni fayyada. Faayidaalee baay'ee qaba jechuudha absuun akkuma beektanitti. Akkasumas mataa buuwiif warri qabnu absuuda sukkuumnee huccuutti goonee marree jechuudha. Osoo funyaan keenya daqiiqaa muraasaaf urgeeffannee mataa buuwiin keenya akka nurraa furuun ni fayyadaa jechuudha. Absuuni faayidaalee baay'ee qaba. Kana gabaabseeti kan isinii fide. Faayidaaleen absuudaa kana fakkaata. Absuuda fayyadamuudhaan yeroo maraa gara hakimii fiiguurra ufaa qusannu isiniin jedha. Absuunni akkuma beektanitti faayidaa hedduu qaba. Kana malees faayidaalee garaagaraa qaba. Itti fayyadamaati ilaalaadha. Fooliin isaa illee ni ulfaata. Ta'us garuu ani foolii isaa baay'ee hin jaalladhu. Yeroo dibadhutti illee yeroo garii fooliin isaa funyaan faana nyaata baay'ee jaalladhu foolii isaa. Akkasumatti garuu faayidaa guddaa waan qabuuf akkasumatti hin dibadha. Itti fayyadamaati ilaalaa ni jaallattu. Warri beektan immoo ni beektu, warri hin beekne immoo kana fakkaata faayidaan isaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga viidiyoolee biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.